Artistii Haacaaluu Hundeessaa waltajjii isaa yeroo jalqabaaf uummata fuulduratti bahuuti wallise magaalaa Gudar keessattidha. Viidiyoo kana keessatti isiniif qabadeen jira. Eegaa Haacaaluun welluu kana kan wallise baandii keelloo waliin ta'uun ture. Viidiyoon kunis kan waraabame bara 1994 yookaan ammoo akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2000 takka jechuunis waggaa 19 kanaan dura jechuudha. Otoo sirba isaa jalqabaa gad hin lakkisin dura jechuudha. Waltajjii isin arkitan kana irratti welluu kana kan wallise viidiyoo isaa guutuu kan isiniif qoodu taha. Akkuma baratametti viidiyoo kana laayikii taasisa. Obbolaan haaraa taatan Oromiyaa Nation subscribe godhuu hin dagatina. Hanga xumuraatti hordofaan afeerraa koo kan kabajaati.
yaadannoo guddaa kan nama keessatti uumuudha. Viidiyoo isin amma daawwattan kun egaa Hacaaluun ijoollummaa isaa irraa kaasee dandeettii akkamii akka qabuu fi waltajjii yeroo to'atullee namni hangam tokko akka isa waliin ka'ee shubbisaa turedha. Daa'ima xiqqaa irraa kaasee hanga namoota gurguddaatti otoo beekumtii guddaa hangana gahu hin argatin ummanni isaa yeroo waliin ka'ee shubbisu hamilee guddaa kan namatti horudha. Hedduu takka akka jaallatan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana share taasisuu hin dagatina. Akkasuma laakiin keessan na biraa hin nafiniin isiniin jedha. Share gochuun namni martuu akka daawwatu naaf tumsa. Akkasumallee yaada qabdan kommentii jalatti katabaan isiniin jedha. Hanga xumuraatti hordofuu keessaniif galata guddaa qabdu. Hangaan viidiyoo biraatiin deebi'utti biyya nagaa keessa oola. Nagaan naaf tura.